waaqadha waan ta'eef dhagaatti sagaduun maaliif jedhee sin Maaltu gaafadha. sagada? Nama dhakaaf sagadu argitee beektaati? Maali hin agarre sin bar hin dhaqne sin bakka Maal dhagaa sana. anuu dheengaddayyuu dhaqee dhufeesa yeroo hunda dhagaatisa yeroo hunda dhagaani. Maali Nama dhakaaf sagadu eessatti argiteeti? Waan argee uummanni jira si bar barsiisamee yoo sin sammuu keessaa nafti gatiiti qajeelinatti haasawime eessatti argitamee nama dhakaadhaaf sagaduuti? itti naanna'anii dhungatu sagaduu fi Haa tajaajilu dhungatanii maatti qaamni jirre. chiggara allee yoo dhungatan maal namni abbaa faadhayyuu namayyuu itti naanna'anii dhungatanii qeesiyyuu meeqatu itti naanna'anii dhungata sheekayyuu biyyattuu yoo nama tokko argan itti naanna'anii dhungatanii yoo itti naanna'anii dhungatan maal rakkoo qaba? Dhungoon yoomirraa waaqeffannaa taati dhungoon sagada jedhamti si biratti? Ni sagaduufi bar Eessa mee sagada eessatti argitame? Eenyutu mee kadhakaadhaaf sagadu eenyu eessa jira? warra musliimaa. Mee eessatti? Biyya kam keessatti? Nan argee bar yeroo isaan sagadanii fi dhungatanii maaliif wanta sagadamu immoo waaqayyo duwwaa. Mee sagada eessatti argitame dhakaadhaaf nama sagadu tokkicha muslimaa naa kennime nama tokkicha muslimaadha. Wantuma mulullu sana jechuun nama isaa akkana jedhee sin hin baasu kaan immoo nama kana jedhee sin hin baasu nan argaa miti miidiyaa irratti. Akkasii miti yaa mucaa. Akkasiidha miti yaa mucayyoo teenya. Akkasii miti kun dogongora hamaadha. Si galtee dhakaadhaaf hin sagadamu. Dhakaan dhakaadha siin jechuu jira. Afaan Oromoo si dubbachuu jira meen. Dhakaan dhakaadha uumamaadha. Uumaadha miti. Si galaa miti wanna siin jedhu kun. Si galaan wanna siin jedhu. Erga an uumamaadha uumaadha miti hin sagadamuuf siin jedhe hin sagadamaaf hin jedhinati. Muslim tokkoyyuu ka dhakaa saniif sagadu hin jiru. Tokko muslimaatu iyyuu. Dhakaan sun uumamaadha. Wanni muslim. Dhungachuun ammoo kun itti naanna'ee dhungachuun dhungadhaanuyyuu maal rakkoo qaba dhungachuun? Dhungachuun waaqeffannaadha miti ber. Dhungachuun yoomirraa barakamirraa eegalee dhungachuun waaqeffannaa ta'e haadha manaatu namni dhungata. Abbaan manaa dhungata. Atu yoo heerumte abbaa manaa dhungata. Yoo abbaa warraa qabaattillee dhungata. Fardayyuu dhungata namni. Namayyuu tokko nama jaalata yoo arganiyyuu itti duudanii itti naanna'aniiti dhungatan. Dhungachuun yoom rakkoo qabaachuudha miti kana miti. Tayyib kanaa jennu. Dabalataan ammas ammoo dhakaasaniif sagade maali? Ilaa namni dhakaasaniif sagadu hin jiru. Yoo ammoo muslimni maaliif achi garagalee sagadaa yoo taate immoo muslimni achi garagalee sagadaa yoo taate immoo inni kun ajaja rabbiidhaaf subhaanahu ta'ala guutuudhaaf. Eenyuuf sagada garuu dhakaadhaaf miti. Gara itti garagalan. Sababni isaa maaliin? Sababni rabbiin akkana godheef maali? Tokkummaa muslimaatiif. Tokkummaa muslimaatiif. Lammafaadha ammoo manni kun duruma gaafa ijaaramu gabbartii rabbiitiif ijaarame malee ufiifii miti. Rabbiin keessa galuudhaaf miti yookaan nabiyyi wayii keessa galuudhaaf miti. Gabbartii rabbiitiif subhaanahu ta'ala rabbiin mana isaa irra hanaan gaafuma Abrahaam ijaareetiin geessu nama hundatti lallab dhufanii irra hanaan nawanii jedhe rabbiin subhaanahu ta'ala. Nabiyyiin Muhammad bar Ka'abaa dura amma Ka'abaa Makkaa jiru kana dura Yerusaalem ilaalanii sagadaa turanii waggaa 14 jechuudha. Yerusaalem ilaalanii kadha salaataa turan. Yerusaalem gaafa ilaalanii Nabi Muhammad Yerusaalem kabbaruudhaa miti. Masjida mana sagadaa ka jettu yookaan mana sagadaa Yerusaalem jiru sagaduudhaaf miti. Isaaf sagaduudhaaf miti. Gaafa waggaa 14 ilaalan illee jechuudha. Gara Ka'abaadhaa jijjiiramanii gara waggaa 9 Nabi Muhammad alayhi salaam ka jiraatan. Waggaa 9 keessatti illee gara Ka'abaati miti. Ka'abaa waaqessuudhaa miti. Kun ajaja rabbiiti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qad naraa taqalluba wajhika fi samaa. Fuulli kan kee waggoo oduu gaggaragalu yaa rabbi garana osoo nagargalchite jettee waggoo ati yaaddu arguu jirra jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Falan walliyannaka qiblatan Allah. Karaa jaalatu sanitti si garagalchinaa jedhe kallattiidha. Kallattii jechuun waaqa jechuudha miti. Kallattiin jedhamu waaqni. Kallattii sagadaa kallattii maalidha? Fakkeenyaaf amma namni kamuu kallattii kadhabe hin jiru. Namni kamuu kallattii wayitti ilaalee sagada. Eenyullee kallattii kadhabe hin jiru. Fakkeenyaaf amma ani mana kana keessa yoo dhaabbadhee sagade takka girgiddaa kanatti ilaalee sagada. Takka ammoo gubbatti ol ilaalee sagada. Takka ammoo mana kana ilaalee sagada. Takka ammoo dachii gad jedhee yoo gadi gombifamee sagadellee mataadhaan gadi jedhee dachiitu na jala jira. Namni kallattii dhabe hin jiru. Kallattii namni dhabe hin jiru. Kallattiin namni kamuu wagguu sagadu. Namni kallattii dhabe jiraasa. Kallattiin hin dhabamtu. Takka mana wayitti si afoo jira, takka farda wayitti si afoo jira, takka dhakaa wayitti si afoo jira, takka ammoo wama wayitti qilleensa si afoo jira. Kallattiin hin dhabamtu akkuma fedhettu jechuudha. Garuu ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala kallattii kana garagalaa jedhee kallattii tokko godhe. Kanaaf muslimni addunyaarra jiru guutuun bakka amma fakkeenya chaayinaa keessa waan dhaqe karaan an laalee sagaduu fi karaan warri chaayinaadha laalee sagadu garagaraadha miti. Akkaataan sagadaadha tokkuma garagarummaa hin qabu. Si galtee karaa itti sagadnu kallattii rabbiin nu kaa'e. Erga garagaluun oolin karaa kanatti laa sagadaa jedhe. Macaafa keessa illee jira inni kun.
Macaafa Yesus Kiristoos numti Maariyaam irraa dhalate kun ani umaa gochuu hin danda'u kan jedhetu jira itteetoo naaf kennita. Umaa gochuu hin danda'u ani namadhaa waan tokko gochuu hin danda'u kan jedhu. Macaafa qulqulluu kan korra naaf kennita jechuudha. Macaafa qulqulluu keetirraa sii dubbisa. Islaama taatamoo pheenxee keessaa baata. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate islaaman taanaaf kenna. Eshi, okay. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate islaaman taanaaf kenna. Eshi, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banan dura. A few moments later. Yesuusitti dabaleedha. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nam farada. Firdin ani faradus ajelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Okay. Yesus waa gochuu hin danda'a jedhee moo waa gochuu hin danda'u jedhe? Yesuusitti dabalee ani umaa gochuu hin danda'uudha. Ni hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe? Umaa gochuu hin danda'uudha. Humaa jaase. Okay, kanaafuu maaf na diddaree islaamaan ta'a jette wangeela keetiin Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedheemi? Harka ilaati daftee harka ol fuudhinaan hin jedhin kaabbu. Miila ol fuudhin sin jedhaa duba. Rifatuun amma ka. Kiu jechuun amma ka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma ka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma ka.